Ashamaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee odeeffannoo wayitaawoo gaggabaaboo ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Finxaaleeyyiin karaa nagaan galuun itti fufeetti jira. Gareen finxaaleeyyii waamicha nagaa mootummaan taasisaa jiru hordofuun naannoo Amaaraa zoonii giddu galeessa Gondar keessatti qabsoo hidhannoorraa gara qabsoo karaa nagaatti deebi'uun leenjii haaromsaa fudhachuun hawaasatti makamaniiru. Dabalataanis hidhattoonni finxaaleeyyii hedduun Balas Bahaa fi Lixa Balas keessaa socho'uun nageenya booressaa turan gara qabsoo karaa nagaatti deebi'uun hawaasatti makamuun isaanii beekamee jira. Odeeffannoo biroon Shaneen Diddii bosonatti haftee raayyaa ittisaan balleeffamaa jiraachuu odeeffanneerra. Shaneen Booranaan Baa jedhamu maqaan saamicha isaa Jaalboree jedhamu dhalataa magaalaa Gimbii safara Maariyaam jedhamutti argamu karaa nagaan harka kennachuu diduun guyyaa kaleessaa magaalaa Baakkootti gooticha raayyaa ittisa biyyaan biyyee nyaatee jiraachuu odeeffanneerra. Egaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan keenyaa qophii har'aaf qabannee asumarraan gulumnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.